waaqayyo akka inni nutti dubbatu akka inni nu barsiisu akka inni nu jajjabeessuuf garaa keenyaaf yaada keenya hundumaatiin fuula waaqayyo duratti dhiyaannu guyyaan irraa guyyaa addaati hundumti keenya akka beeknu guyyaa soomaaf kadhataan fuula waaqayyo duratti dhiyaannu dhaga namni har'aa sanbata guddaa inni jalqabaa ji'i lixee guyyaatti saba keenya yaadan saba samiidhamaa jiru isa rakkataa jiru isa du'aa jiru isa hidhamaa jiru guyyaatti walii keenyaafis kadhan guyyaatti saba kan biraatiifis kadhata addaa goonu waan ta'eef yaada keenyaaf qalbii keenya hundumaatiin obboloota koo obboleettota koo fuula waaqayyo duratti dhiyaannu. yaada kadhataa keessa jirru sagalee waaqayyoo jalqaba dubbifamee ture irra deebi'ee nan dubbisa. Ergasii Yesuus mandaraa Naayinii jedhamu inni dhaqe bartoonni isaa fi namoonni danuun isaa wajjin dhaqani. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoo fi ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa hin bu'u turani. Gooftaani yommuu ishee argee oo'ee fi hin boo'in jedheen. Itti hiiqee siricha harkaan qabee warri baatanii dhaabatanii inni immoo dargaggeessa nana sinan jedha ka'i. Achumaani inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuus jalqabe. Yesuus akkasitti haadha isaatti isa deebise. Hundumti isaanii na'anii raajii guddaan nu keessaa ka'eera. Waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii waaqayyoo fi foqoba dhiyeessan. Dubbiin kunis guutummaa biyya Yihuudaa fi naannoo biyya sanaa hundumaa hin ga'e. Haala giddaruu kan danda'u sinuwaadha waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya. Isa gaddee kan jajjabeessu isa abdii kutateef abdii kan ta'u garatti deebi'uuf kan qabatu kan wallaale hundumaa karaa kan agarsiisu waaqa jiraata waaqa bara baraa maqaan kee haa eebbifamu. Yaa waaqayyo seenaa biyya lafaa keessatti hojjette keessatti rakkataa gargaaraa du'aa kaasaa dhukkubsataa fayyisaa yaaddooniif gidiraan iddoo ture hundumaatti abdii kennaa kan turte har'as gara kee ilaalla. Rakkinni du'ii boo'ichi yaaddoon biyya lafaa keessa har'as jira. Bara keenyas jira. Kan nama boossisu jira. Kan jireenyi namaatti ulfaatu har'as nu marsee jira. Inamannaa akka ati nu wajjin jirtu haala geddaruu seenaa jijjiiruu akka ati dandeessu waan beeknuuf yeroo kana fuula kee duratti dhiyaannee irraa gooftaa gara keenya ilaali. Keessumaa guyyaan irraa guyyaa addaati. Guyyaa soomaa kadhataan fuula kee dura jiru. Waa'ee rakkina keenya, waa'ee yaaddoo keenya, waa'ee saba keenya isa du'ee, isa hidhamee, isa rakkatee bifa garaagaraatiin gidiraan isa dura jiruutiif fuula kee dura jirra ganama har'aa. Nus yaa Waaqayyo sagalee jajjabinaa barbaanna. Garaa
yaada keenya jajjabeessuu kan danda'u sagalee kee duwwaadha. Maqaa Yesuus Kiristoos nu gidduutti argamte akka nutti dubbattus si kadhanna. Ayyaanni kee eebbi kee hunduma keenyaaf haa baay'atu. Garaa gadde jajjabeessi. Kan abdii kutateef abdii ta'i. Kan yaaddoon itti ulfaate yaaddoo irraa kaasi. Sagaleen kee jiraata. Sagaleen kee humna qaba sababii ta'eef. Isa dhaga'uu jennu kanas jireenya keenya keessatti dubbadhu. Maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Waaqayyotti kan jaalatamtan obbolootaaf obboleettotaa guyyaan har'aa guyyaa addaati. Akkuma irra deddeebi'ee dubbadhe guyyaa soomaaf kadhataan waldaan kiristiyaanaa Waaqayyo duratti ganama isheen itti dhiyaatudha. Yeroo baay'ee irra deddeebinee goonee irra waggoota baay'eedhaaf amala sababii ta'eef godhaa jirra miti. Sirna waldaa kiristiyaanaa sababii ta'eef miti. Waan barbaannu waan eeggannu sababii qabnuuf kadhata akka inni hojii hojjetu sababii beennuuf ji'a ji'aan fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannee Waaqayyo duratti boonya. Boo'ichi keenya gaaf tokko akka inni deebii argatu hin amanna. Waaqayyo inni deebii kennuu danda'u, inni araara fiduu danda'u, inni nagaa buusuu danda'u, inni seenaa geddaru nu wajjin jira. Obboleessa obboleettii kosii wajjin jira. Maayikii isa tokko naa kennitu baay'ee naa ta'uu dide maayikii kun jireenya keessan keessatti yaada keessan keessatti kan ba'aa isinitti ta'e yoo jiraata, kan gaddi ta'e yoo jiraatan, kan boossa yoo jiraatan, du'aa baattanii kan adeemtan yoo jiraatan, harayyeessaa baay'eessaa kan fakkaata yoo jiraatan, Waaqayyo Waaqa jiraataan isinii wajjin jira. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Haalli biyya lafaa karaa baay'eedhaan nama yoomsa. Karaa baay'een haadha hiyyeessaa nama godha. Karaa baay'eedhaan abbaa hiyyeessaa nama godha. Karaa baay'eedhaan abbaa malee nama dhaaba, haadha malee nama dhaaba. Waaqayyo Waaqa jiraataan garuu si wajjin anaa wajjin jira. Inni biyya ormaa keessatti saba keenya walitti qabe abdii akka walii taanuuf iddoo kana nu fide. Sabni Oromoo biyya lafaa hundumaa keessa tamsa'ee lafa dhaqqa hundumaatti wangeela lallabee waldaa kiristiyaanaa ijaaree tokkummaa isaa jabeeffatee gara Waaqayyo Waaqa jiraataatti iyyaa jira. Waa'ee ofii isaatii, waa'ee walii isaatii, waa'ee saba isaatii waan biyya lafaa keessatti ta'u hammeenya hundumaa irratti gara Waaqayyootti dhiyaataa jira. Kan filamni jedhamu namni biyya Jarmanii yeroo baay'ee deddeebitanii akka dhageessanii sabni Oromoo wangeela yoo argate biyya Afrikaa akka argate wajjin wal qixxeedha kan jedhu bara 100 fuula dura haasa'e bara baay'ee. Sabicha ilaalee, jabina isaa ilaalee, ogummaa isaa ilaalee, dandeettii isaa ilaalee saba kanatti wangeela yoo kennine sabni jabaan kun guutummaa Afrikaa wangeela waliin ga'uu danda'a kan jedhu biyya isaatti gabaasa dhiyeesse. Har'a garuu sabni keenya maal akka fakkaatu, haalli keenya maal akka fakkaatu hin beekna baay'een keenya. Akka saba yartuu, akka dadhabaa, akka waan homaa hin beekne, akka waan waa gochuu hin dandeenye tiroonni iddoo garaa garaatti ilaalame keessumaa biyya keenya keessatti rakkina sarara ga'aa jiru hundumti keenya hin beekna. Kan namni sun dubbate har'aan biyya lafaa keessatti raawwatamaa jiraan jedha. Afrikaa keessa miti sabni Oromoo biyya lafaa irratti wangeela waliin ga'aa jira. Afrikaa keessa duwwaa miti biyya Ameerikaa keessatti wangeela waliin ga'eera sabni Oromoo. Waldaa kiristiyaana Oromoo baay'eetu jira. Biyya Awurooppaa keessa waldaa kiristiyaana Oromoo baay'eetu jira. Afrikaa kutaa garaa garaa keessa wangeela iddoo adda addaatti lallabamaa jira afaan Oromooti. Awustiraaliyaa keessatti lallabamaa jira. Sa'aatii 24 wangeelli lallabamaa jira. Yeroo addanaa lallabnee raawwannu biyya kan biraa keessaa jalqaba. Yeroo isaan lallabanii raawwatanii biyya kana keessaa jalqaba. Yeroo biyya kana keessaa raawwatan biyya keenya keessaa jalqaba. 24 hours
Wangeelli karaa saba Oromoo biyya lafaarratti labsamaa jira. Maal kan kana caalu mee Waaqayyoo galata kenna. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Sa'aatii 24 wangeelli afaan keenyaan saba keenyaan luboota keenyaan amantoota keenyaan biyya lafaa ga'aa jira. Yoo biyya lafaa abdii nu kutachiise iyyuu karaa adda addaatiin bifa garaa garaatiin inni nama jabeessu, inni nama dhaabu, inni tokko nama godhu wangeelli keenya nu harka jira. Amma wangeelli keessa harka jirutti inni mo'icha namaa kenna, inni humna namaa kenna, inni dandeettii namaa kenna, inni ija namaa banu, inni cubbuu namaa hunduma namaa dhiisuu danda'u. Kan biyyi lafaa gochuu hin dandeenye, kan horiin gochuu hin dandeenye inni godhu. Wangeelli amma harka jirutti ati hundumaa ol jirti. Tarii karaa foonii karaa biyyi lafaa kun ta'eera sun ta'eera inni waan baay'ee lakkaa'uu dandeenya ta'a. Rakkina qabnu lakkaa'uu dandeenya ta'a. Waan dargaggoota keenyarra ijoollota keenyarra biyya keenya keessaa gurguddaa keenyarra beekaa keenyarraa ga'aa jiru yommuu ilaallu tarii waan baay'ee dadhabne nutti fakkaachuu danda'a. Wangeelichi nu harka jira inni nama jabeessu. Galanni ulfina Waaqayyoof haa ta'u. Gurguddaa saba keenyaa guyyaa torban kana keessa takkaa biyya lafaa keessatti ta'ee kan hin beekne bijaamaadhaan kana teeraadhaan yeroo koortiitti dhiyeessanii waan saba Oromoo yeellaasisu hin fakkaata ta'a tarii. Waan leellaa miti sabni Oromoo jabaan keenya beekaan keenya isuma keessa dhaabatee ammayyuu ani dhugaan qaba dhugaadhaafan dubbadha yoo na ajjeeftes yoo maal gootes yoo na salphisuu yaaltes ammayyuu sagalichi na harka jira jedhee dhaabataa jira. Isinis dhaabataa jirtu. Waaqayyo nu dhaabaa jira. Kutaan isinarraa dhageessanii kuni kutaalachuu yoo ilaaltanii haadha hiyyeessaa jedhu. Macaafa moototaa isa jalqabaa dubbifamee boqonnaa 17 keessa haadha hiyyeessaa jalaa mucaan du'ee. Haadha hiyyeessaa jalaa mucaatu du'e. Gara kakuu haaraa yoo dhuftan iddoo nama dubbise kana keessa ilma isheen qabdu haadha hiyyeessaa tokko duraatiin du'eedha. Lachuu haadha hiyyeessaati. Lachuu abdii isaaniitu duraa fudhatame, abdii isaan qabantu duraa adeemu. Maaltu duraa fudhate? Du'atu duraa fudhate. Rakkina irratti dabalame jechuudha. Silayyuu haadha hiyyeessaa, silayyuu abbaa manaa hin qabdu, silayyuu rakkattu, silayyuu doortu. Isarratti immoo du'i dhufe. Inni isheen abdattuuf, inni isheen eeggattu duraa du'e jedha sagaleen Waaqayyoo. Wanti isin duraa du'e jira, hin du'e kan isin jettan jira. Jireenya keessan keessatti na duraa du'eera kun lammaffaa abdiin qabu homaa gochuu hin danda'u. Kan isin jettan yoo jiraate isinii Waaqa keessan duwwaatu beeka. Namni kan biraan beekuu hin danda'u. Iddoo lachuutti iyyuu sagalee jajjabinaa argitu. Kakuu moofaa keessattis Eliyaasii yeroo sadii garaa isaatiin dhaqee irra ciisee gara Waaqayyootti boo'e jedha. Du'arraa bilisa kan nama baasu, abdii kan namaa kennu gara Waaqayyootti boo'uudha. Dhaqee yaa Waaqayyo haadha hiyyeessaa kana ilaali. Mucaanis deebi'ee jiraataa ta'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Gara kakuu haaraa iddoo kanaas yommuu dhuftanii Gooftaan Yesuus Kiristoos atuu adeemuu magaalaa Naayin jedhamu tokko bira yommuu ga'u gara killichatti magaalaa sana seenanii bira yommuu ga'u reeffa baataniitti dhufan jedha. Reeffa baataniitti dhufan. Gooftaan Yesuus Kiristoositti wanti baay'een itti dhufaa ture. Kan dhiigi dhangala'u itti dhufaa ture. Namni du'e itti dhufaa ture. Namni owwaalame warra Aliyaazaar itti dhufaa turani. Yeroo dhaqunni rakkinuma arga. Rakkinni isa eegaa ture. Iddoon dhaqu hundumaatti.
isa kaan hafuura hamaatutti galee rakkisaa ture. karaa daddaatiin bifa garaa garaatiin rakkinni garaa garaa karaa Yesuus Kiristoos adeemaa ture irratti itti dhufaa ture. Lafanni itti kufe tokkichi ture. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Laftinni itti kana oolan dadhabe lammaffaan itti fidinaa lammaffaan hin gaafatinaa waan akkasii kan inni jedhe rakkinnoon tokko tokko isaatiif hiikaa kennaa ture. Obboleessa obboleetti koo kan keessi humna Kiristoosii ol miti. Waan ati yaaddoo jiraate waan ati tabbii kutatte yoo jiraate reeffati baattee deemtu yoo jiraate du'aati baattee deemtu yoo jiraate kan ati tabbii kutatte yoo jiraate Yesuus Kiristoos biratti fayya. Yesuus Kiristoos du'aa kaasa. Yesuus Kiristoos jiraataa godha. Waan baay'ee baannee deemna takka waan jiraataa nutti fakkaate waan lubbuu qabu nutti fakkaate waan nu gargaaru nutti fakkaate kan nuyi baannee adeemnu baay'ee ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoos bira yommuu dhuftan jiraataa ta'a. Du'aa keenyatu jiraataa ta'a. Wallaalaa keenyatu beekaa ta'a. Dadhabaa keenyatu jabaa ta'a. Yesuus Kiristoos bira inni tokko yommuu ga'u dubbiin tokko yommuu dhufu hin geddaramu. Isnu geddaramtaniitu miti Kiristoos si geddareera. Kiristoos nu geddareera. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa jirra miti. Isa mana Waaqayyoo keessa gaaf tokko taa'uu danda'a isa hin jenne Waaqayyo mana isaa keessa si teessiseera. Haala geddaree. Isa wangeela lallabuu danda'a hin jenne Waaqayyo mana isaa keessa si fidee wangeela si lallabsiiseera. Isa iddoo aarsaa kana hin dhaabata jedhamee hin yaanne Waaqayyo fidee iddoo kana dhaabee geddareera. Geddaruu hin danda'a. Sinis hin danda'a. Haala kee geddaruu hin danda'a Yesuus Kiristoos. Kanaaf isa waaqessina. Kanaaf isaaf sagan. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa abdii hin kutan. Abdiis hin kutan. Balbala kellichaa dura yommuu ga'u reeffa baatanii itti dhufan. Reeffaan isa simatan. Rakkinaan isa simatanii. Boorichaan isa simatanii. Gaddaan isa simatan. Yesuus Kiristoos garuu maal gochuu danda'a ture? Geddaruu danda'a. Gadda geddaruu danda'a. Du'aatti gara jireenyaatti deebisuu danda'a. Warra waan godhan wallaalanii haadha hiyyeessaa sana wajjin bu'anii gammachuutti jijjiiruu danda'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Haadha hiyyeessaa sanaaf hin oo'e jedha. Yesuus Kiristoos namaa oo'a, namaa gadda, itti dhaga'ama. Kana booddee haadha hiyyeessaa sanatti dhiyaatee hin boo'in itti jedhee. Nama dhogeettu dhumti keessan hin beektu. Nama jajjabeessuu baay'ee yaaltu. Hin boo'in ilma koo, hin boo'in intala koo. Waan baay'ee waliin jedhu. Garuu boo'icha dhuga'u. Kan Yesuus Kiristoos garuu hin dhowwa. Kan keenya hin dhowwu itti fufnee dhuma boonya. Maaliif waa geddaruu hin dandeenye? Hin boo'in jenne malee haala namicha sana boossise hin geddaru. Yesuus Kiristoos garuu hin boo'in yommuu jedhu akka jedhee duwwaa dhiisa miti. Hin boo'in jedhee duwwaa hin dhiifne. Isa boossisu sana geddaru. Isa boossisu sana iddootti dhabamsiisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isa si boossisu iddootti dhabamsiisa. Isa si gaddisiisu iddootti dhabamsiisa. Isa si yaaddeessu iddootti dhabamsiisa. Isa halkanii guyyaa dukkana sitti ta'u iddootti dhabamsiise. Jabaadhu ilma koo, hin boo'in ilma koo, hin boo'in intala koo isiin jechuu danda'a. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waan baay'ee arginee waan baay'ee nu agarsiiseera. Boo'icha keenya gammachuutti jijjiira. Faarfannaan sila faarfataa oollu obboloota keenyaa wajjin abdiin jira, abdiin jira, abdiin jira. Kana faarfataa oollu. Ofumaa faarfanne miti. Sagalee Waaqayyoo takka jedhu. Ofumaa faarfanne miti. Abdiin jira. Du'aatu ka'a abdiin jira. Dhukkubsataatu fayya abdiin jira. Hiyyeessatu sooma abdiin jira. Isa bilisummaa dhabetu bilisummaa argatu abdiin jira. Isa hidhaa keessa jirutu hidhaati ba'a abdiin jira. Isa tokkummaa dhabe,
isa tokkummaa dhabe waaqayyo gara tokkummaatti fide abdiin jira. Garatti garuu waan godhu isa wallaale waaqayyo karaa agarsiisa abdiin jira. Saba waaqayyo inoo'eef himboo'inicha inoo'eef biyya lafaa keessaatii boo'icha kan nama dhowwuu danda'u keessaa jalqabee geddaruu kan danda'u sagalee waaqayyooti. Namooti baay'een karaa adda addaatiin gammachuu argachuu baay'ee yaadu. Bifa garaa garaatiin lakkaa'uu nan barbaachisu iddoo kanatti. Gadda isaanii irraanfachuudhaaf, ba'aa isaanii irra jiru irraanfachuudhaaf, yaaddoo isaanii irraanfachuudhaaf namoota waan baay'ee godhu. Yeroodhaaf tarii irraanfatu ta'a. Guyyaa tokkoof irraanfachuu danda'u, sa'aatii tokko sa'aatii lamaaf irraanfachuu danda'u, guutummaa isaa garuu irraanfachuu hin danda'an. Inni guutummaa gaddaa nama irraanfachiisuu danda'u eenyu? Iyesuus Kiristoos duwwaa. Guutummaa gaddaa, guutummaa boo'ichaa, guutummaa yaaddoo inni namarraa kaasee nama irraanfachiisu isa. Kanaafuu itti siqee warra reeffa baatanii adeemanii dhaabaa isaanii jedhe hin dhaabani. Waan kana keessatti isin dhibbu haadha hiyyeessaa kanaaf ilmi kuni inni du'e dargaggeessi kuni tokkiche ammam akka isheen jaallattu ilaala. Dargaggeessi moo abdiidha. Abbaan manaa hin jiru. Tokkicha qabdi. Innuu dargaggeessa nama eegamu, nama abdatamu. Nama kanatu duraan. Biyya keenya keessatti saba Oromoo gidduutti waan baay'ee ilaalleera. Haadhotii hiyyeeyyiin har'a baay'eetu jiru. Yuunivarsiitii Kaleejichi ergatanii reeffa fudhatanii kan galan jiru ilma tokkicha kan qaban. Ijoollee isaanii warra abdatan. Gaaf tokko iddoo akkasii naa gaa jireenya akkasii naa kenna na fooyyessa haala koo jijjiira kan jedhan har'a ijoolleen isaanii eessa jiru? Mana hidhaa keessa jiru. Har'a ijoolleen isaanii eessa jiru? Baay'een isaanii du'aniiru. Har'a ijoolleen isaanii eessa jiru? Kaan isaanii lafa isaan jiran hin beekamu. Tokkicha ture. Abdii ishee ture. Hin bu'e. Kana booddee akkuma ajajuun amala isaa ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos du'arratti aboo sababii qabuuf hin ajajine. Sagaleen Waaqayyo Alaazaariin hin ajaje. Alaazaari gadi ba'ii jedhe owwaacha keessa. Iddoo kana yoo ilaaltanii dargaggeessa nana siinan jedha ka'i itti jedhe. Dargaggeessa nana reeffa nana jedhe. Garaagarummaa saba bal'aa obboloota. Erga hafuurri keessaa yaa'e erga namni du'e abaluun ciisaa jiran jedhu reeffa ciisaa jiran daqiiqaa 5 booddee daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 booddee reeffa hin geddarree Yesuus Kiristoos hin geddarree reeffa nana kan jedhe dargaggeessa nana kan Yesuus Kiristoos ammayyuu jiraataa ture hin beekan isaanii ta'e reeffa miti isaaf waan siif reeffa fakkaatu Yesuus Kiristoosiif reeffa miti. Waan siif du'a fakkaatu Yesuus Kiristoosiif du'a miti. Waan siif humna kee ol ta'e Yesuus Kiristoosiif humna isaa ol miti. Dargaggeessa nanaa siinan jedhaa ka'e. Har'a waan irratti ajajjan qabdu. Na yaadan keessa naannessa. Maal irratti ajajuu barbaadu? Du'aa isa kam irratti ajajuu barbaadu? Gaaffii isa kam irratti ajajuu barbaadu? Maqaa Yesuus Kiristoos du'aa kaasuutiin maal ajajuu barbaadu? Nama kan biraatu si ajajame obboleessa ati hin dandeessa ajajuu. Du'aa kee irratti, reeffa kee irratti, rakkina kee irratti, boo'icha kee irratti, gadadoo kee irratti, yaaddoo sodaa kee irratti ati ajajuu hin dandeessa. Ati nama Waaqayyoo sabii taate. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa jira kiristaanota hundumti keenya addana kan jiru. Kanaaf aboonuu kenne. Aboo qabdu kanaan ajajuu hin dandeessa kan iddoo isaatii qabu. Rakkinni akka iddoo isaatii qabu. Gadadoon akka iddoo isaatii qabu.
hacuucamuun akka iddoo isaatii ka'u, dhukkubni akka iddoo isaatii ka'u, yaaddoo sodaan akka iddoo isaatii ka'u ati ajajuudhaaf aboo qabu. Sii kenna Yesuus Kiristoos isa du'arratti ajajuu danda'u sana sii kenna. Dargaggeessa nana siinan jedha ka'ii dhaabadhu akkasitti jedhee Yesuus Kiristoos hin dhaga'a du'i hin dhaga'a. Dargaggeessichi sii ka'e haasa'us jalqabe. Achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuu jalqabe. Right away. Iddoon itti haara galfatanii mee takkaa ilaalu haa qabbaneeffatu mee waa nyaachisaa mee bishaan kennaafi mee maal godhaa. Even hospitaala biyya kanaa keessaati. Erga iddootti wal'aanamanii ba'anii booddeen iddoon itti dhaqanii turanii moojjabaa ta'anii man jira mana ofiitti galanii yeroo fudhatu piroosesii qaba. Yesuus Kiristoos biratti akkasitti battala sanatti haasa'uutti ka'e. Rakkinni kee yommuu sirraa qabu, boo'ichi kee yommuu sirraa qabu, piroosesii guddaa qabu gooftaa Yesuus Kiristoos. Right away yeroo sana haasa'uu jalqabe. Yesuus akkasitti haadha isaatti isa deebise. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Haadha isaatti isa deebise. Haadha abdii kutatetti isa deebise. Haadha abdii ishee duraa fudhatametti isa deebise. Haadha guyyaan itti dukkanaa'etti isa deebise. Haadha jireenya irraa babbadetti isa deebise. Haadha garamicha deebi'aa maallaa wayya jireenyi koo dhumeera. Abbaan manaa koo hin jiru, ilmi koo hin du'e kan jedhetti isa deebise. Abdii iddootti deebise. Gooftaa Yesuus Kiristoos abdii kee iddootti sii deebisa. Abdii waldaa kiristaanaa iddootti deebisa. Haleluyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo mee hafuuruma kanaan kadhata keessa ta'a obboloota. Hafuuruma kanaan kadhata keessa ta'a. Haleluyaa. Inni abdii namaa haaressuu danda'u Waaqayyo Waaqa jiraataan nu wajjin jira obboloota. Har'a saba Waaqayyoo